way qubee funyaan qabdanii irraa fuutanii way itti kennataniirtanii hin kennu jechuu danda'a bar hin barbaadu jechuu danda'a bar namni kuni qabeenyi inni erga miidiyaarra dhufee horate hin jiru qabeenyi inni erga miidiyaa kanarra dhufee horate hin jiru kadura lafatti horate kadura lafatti qabu kadura lafatti rabbisa guddise kadura lafatti maqaa isaa ol kaase malee miidiyaa kanarra dhufee namni maqaa ol ka'ee gale hin jiru akkuma mubaarakiyyuu baaneetiin jedhe asin dura firaa olitichaadhaa dhiisaa osoo dhiiddanii qilee gubbaan geettanii haadha rakkataan kennu osoo rakkate namni wayii osoo lubbame osoo dadhabe nama itti himannu hin qabnu amaarran gargaaraa jira miliyoonaan jechuudha dhaabate deemaa dhaqa firaa oliticha fooloo godha laala yeroo hunda miliyoonaan dhaabate amaara gargaaraadha jechuudha kenna baastanii ofirraa dhiibuu qof dogongora takkaan mataa goggombisuutu qof dogongora takkaan qileetti darbuu qof dogongora takkaan hallayyaatti darbuu qof kana beektan isinii galee gatii kana ta'eefi an wallahi jechuudha bakka isaa bu'ee wallahi diriirii isin jala jigee dhiifama isin gaafadhaa jechoota isaan duratti aaranii dallalanii dubbataniif dhugaa qaban kaleessa yeroo jaartii isaatii fi isa illee mataa gaggombiftanii arrabsitan nama takkaa miidiyaa kanarratti namni takka jecha takka deen hin beekne dogongora sa'a takka uumamteef sangootan dhugaa guddaa qabanii annasriinillee baabaanillee iluunillee warroonni as keessa jirtan dhiifama guddaa isin gaafataa waan kana wallahi birrimaan tunuu illee miidiyaa kanaafis haaraya nama haarawa dhufee nama waliin waltaanee sappoorti golgoona jedhee nama dhufe yoo ammoo ka fuula keessa mataa keessa dhaantaa takkatti marrifatee amma mana nagalchitan usuma kana boodallee isin waliin yeroo baay'ee isin waliin deema illee yeroo taate amma yoo rifachiiftan dhugaa dubbachuu angara kiyya nama suuraa kiyya gargara galcheellee kanaadha manaa kiyyas lafa duwwatti dhimma tokkoon alatti usuu adda hin baafatin rabbii kiyyaaf jechallee isinii dhiisee jira anis miira keessa galee dogongoraan jecha hoolaa jedhamu sanillee kan jedheen illee hawaa durallee dubbadhee jira nama suuraa kiyya osoo na hubatin nadda walee maqaan kan kee guddaadha nama raasaati yoo godhaa jirta doktor Asili Ibaajee si biraa qaba maaliif hin galchine osoo naan jedhanii haadde hin fudhadha sababa isin ammoo suuraa kiyya gargara galchitaniif mikinaata malee wanti hangadi gara galeef illee waan kiyya osoo ta'u usuu wanti agrimentii goone kun illee addan lafa jiru usuu kana hin hubatin kana godhutu na aarsee walumaa galatti warri Suudii jirtanillee kan Dubaay jirtanillee jechi hoolota jedhu kun intarnaashinaala fayyadama malee warra Suudii qofaafillee miti warra Dubaay qofaafillee miti annaman arrabse hundumaan jedhe waan ta'eef hunda keessanuu anis isinii dhiisee jira rabbi isin haa dhiisu yeroo gabaabaa keessatti gara restoraantii magaalaa Riyaad yookaan Jiddatti isinii banuun qophiidha sapiraayiz isin godha afoomnaa lillahi anis isinii dhiisee jira isinillee naa dhiisa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhageettaan ijoolleen biyya Arabaa keessattuu ijoolleen Suudii warri kaleessa sababaa dooktorii itti buutan dhimma birallee yoo qabaatan dhiifama dogoggora uumameef dhiifama keessattuu ijoolleen Suudi Arabiyaa dhiifama guddaa yoo akka carraa gadaa restoraantitti mammanuuritti mufattan dhiifama isiniin jenneerra amma booda hamtuu isaa hin dubbatina jabaa keessa hin jabeeffadha walla namni kun nama osoo obboleettiin teena takka achitti rakkate. Maakii Oromoo dhaggeeffadhu ati rakkoo guddoo ammanan jaamne ta'eef dandeesse qabda dhageesse namni takkaa likkisitti hin jiru malee wallahi rakkoo dangaa dabarte taati firratti dhagarre qabda jechuudha viidiyoo tan hundi keessan Maakii Oromoo biraan sheer godhaati naagaani laala ati rakkoon ta'e guddoon tun maali yoo itti nagaafatte xilaata keetii fi fira keeddan beektu nama sitti jiruu fi nama si jiru hin beektu rakkoon ta'e guddoon tan hunduu takkuma ta'etuma kaan TikTok keenyaata kaan keessan sirriitti dalaga kaan ammallee bakka waan ajaa'ibaati jechuudha amma wannuma walumaa galatti waan dhufee fi haaluma ta'u hundi keessan feemasoonni jechuudha feemasootaa fi viidiyoo tan waraabe maaliif TikTok jalaa gubate TikTok ishii sanis hin beesiniif haa ta'u geema qabatte geema sammaa hin beesifneef maal akkatti walirratti isti yaatu hundi keessan maarree wallahi akkanaa miti sirrii miti. way qubee funyaan qabdanii irraa fuutanii way itti kennataniirtanii hin kennu jechuu danda'a bar hin barbaadu jechuu danda'a bar namni kuni qabeenyi inni erga miidiyaarra dhufee horate hin jiru qabeenyi inni erga miidiyaa kanarra dhufee horate hin jiru kadura lafatti horate kadura lafatti qabu kadura lafatti rabbisa guddise kadura lafatti maqaa isaa ol kaase malee miidiyaa kanarra dhufee namni maqaa ol ka'ee gale hin jiru akkuma mubaarakiyyuu baaneetiin jedhe asin dura firaa olitichaadhaa dhiisaa osoo dhiiddanii qilee gubbaan geettanii haadha rakkataan kennu osoo rakkate namni wayii osoo lubbame osoo dadhabe nama itti himannu hin qabnu amaarran gargaaraa jira miliyoonaan jechuudha dhaabate deemaa dhaqa firaa oliticha fooloo godha laala yeroo hunda
miliyoona dhaabatee amaara gargaaraadha jechuudha. Kenna baastanii ofirraa dhiibuu qofa. Dogongora takkaan mataa goggombisuutu qofa. Dogongora takkaan qileetti darbuu qofa. Dogongora takkaan hallayyaatti darbuu qofa. Kana beektan isinii galee gatii kana ta'ee fi an wallaahi jechuudha bakka isaa bu'ee wallaahi diriirii isin jala jigee dhiifama isin gaafadhaa jechoota isaan duratti aaranii dallalanii dubbataniif dhugaa qaban. Kaleessa yeroo jaartii isaatii fi isa illee mataa gaggombiftanii arrabsitan nama takkaa miidiyaa kanarratti namni takka jecha takka deen hin beekne dogongora isaa takka uumamteef sangootan dhugaa guddaa qabanii annasriin illee baabaan illee iluun illee warroonni as keessa jirtan dhiifama guddaa isin gaafataa waan kana wallahi birrimaan tunuu illee. Kanaaf anis miidiyaa kanaafis haaraya nama haarawa dhufee nama waliin waltaanee sappoortii golgoona jedhee nama dhufe yoo ammoo ka fuula keessa mataa keessa dhaantaa takkatti marrifatee amma mana nagalchitan usuma kana boodallee isin waliin yeroo baay'ee isin waliin deema illee yeroo taate amma yoo narifachiitan waa dubbachuu angara kiyya nama suuraa kiyya gargara galcheellee kana haadha manaa kiyyas lafa duwwatti dhimma tokkoon alatti usuu adda hin baafatin ana rabbii kiyyaaf jechallee isinii dhiisee jira anis miira keessa galee dogongoraan jecha hoolaa jedhamu sanillee kan jedheen illee hawaa durallee dubbadhee jira nama suuraa kiyya usuu na hubatin nadda walee maqaan kan kee guddaadha nama raasaati yoo godhaa jirta doktor Asili Ibaajee sibiraa qaba maaliif hin galchine usunaan jedhanii haadde hin fudhadha sababa isin ammoo suuraa kiyya gargara galchitanitti mikinaata malee wanti angadi gara galee illee waan kiyya usuu ta'u usuu wanti agrimentii goone kun illee addan lafa jiru usuu kana hin hubatin kana godhutu na aarsee walumaa galatti warri Suudii jirtanillee kan Dubaay jirtanillee jechi hoolota jedhu kun intarnaashinaala fayyadama malee warra Suudii qofaafillee miti warra Dubaay qofaafillee miti anna mana arrabse hundumaan jedhe waan ta'eef hunda keessanuu anis isinii dhiisee jira rabbi isin haa dhiisu yeroo gabaabaa keessatti gara restoraantii magaalaa Riyaad yookaan Jiddatti isinii banuun qophiidha sappiraayi isin godha afoomnaa lillahi ani isinii dhiisee jira isinillee naa dhiisa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhageettaan ijoolleen biyya arabaa keessattuu ijoolleen Suudii warri kaleessa sababaa dooktorii itti buutan dhimma birallee yoo qabaatan dhiifama dogoggora uumameef dhiifama keessattuu ijoolleen Suudi Arabiyaa dhiifama guddaa yoo akka carraa gadaa restoraantitti mammanuuritti mufattan dhiifama isiniin jenneerra amma booda hamtuu isaa hin dubbatina jabaa keessa hin jabeeffadha walla namni kun nama osoo obboleettiin teena takka achitti rakkate. Maakii Oromoo dhaggeeffadhu ati rakkoo guddoo ammanan jaamne ta'eef dandeesse qabda dhageesse namni takkaa likkisitti mun jiru malee wallaahi rakkoo dangaa dabarte taati firratti dhagarre qabda jechuudha viidiyoo tan hundi keessan Maakii Oromoo biraan sheer godhaati naagaani laala ati rakkoon ta'e guddoon tun maali yoo itti na gaafatte xilaata keetii fi fira keeddan beektu nama sitti jiruu fi nama si jiru hin beektu rakkoon ta'e guddoon tan hunduu takkuma ta'etuma kaan tiktook keenyaata kaan keessan sirriitti dalaga kaan ammallee bakka waan ajaa'ibaati jechuudha amma wannuma walumaa galatti toonni hin dhufee fi haaluma ta'uu hundi keessan feemasoonni jechuudha feemasootaa fi viidiyoo tan waraabe maaliif tiktook jalaa gubate tiktook ishii sanis hin beesiniif haa ta'u geema qabatte geema sammaa hin beesifneef maal akkatti walirratti istiyaatu hundi keessan maarree wallaahi akkanaa miti sirrii miti. Jara keenya hin beeytanii ani kun biyya baqaa jira kuno kaleessi baatii haaroora jirra ani waan kaardi ittiin guutadhu dhabee biyya hin dawwalle an edaa jarri akkuma ufin naseyanii maali baankii jedhan kanaan birri biyya erganii an biyya hin dawwalle warri biyya gide birri argatu namatti himu sagale mirga iccitee deemu maa bar birri 500 keesseenu malee qaata dhugalee jedhanii ammoo obboleettiin tiyya dawwaltee natti soba yoo jettan ruqiyyaa sheexaa jira risiitii isinii maxxanse tiktook feesbuuk irra dhaqa laala obboleettii warri natti dhiyaatanillee hin beekan jechuudha akkaawuntii san isin dawwalee maaliif namaa wallolta barbirrii hankeensee malee qaata galee waan ijoolleen biraa hoolii hoolota minaamina baakee ribbiina binnee kennuuf ergatan seena jechuun nama biyya alaatti ijoollee baay'ee qabna jechuumaa fi Dubaayii kana seena malee keenseenu malee qaata galee jira kanallee da'iifummaa kiyyaa biyya baqaa jiraachuu fi waan biyyatti hin dawwalan dhabuu kiyyaa addanaan baatiin malee birriin naa galeera hanquba qabu akkasitti waliin hubanne jarri koree immoo dhufee birriin sii gale jenne Maamman Nuuriin mootu ta'uufiifu dalagaa ofii wajjin biizidha karaa kanaan warri kaleessa sagalee naaf ta'aa turtan mucaan kun miskiina ifaajee bakka illee ga'uu baatu waa argatu qaba jettanii gadaa restoraantii fi
qabeenya gadaa restooraantiif durriyyee Dubaay fi sheekotii nama guddaa hawaasa Dubaayitti duulaa turtan hundi keessanuyyuu warri anaaf quuqamtanii duulaa turtan ana rabbumaaf jedhaatiniin ani miskiintichi quban qabu waan biyyan bilbilanii fi warra keenyatti birriin naagaleera dhaabadha galatooma warri mootu ana sababdanii ilmi Oromoo maal guddata jettanii gabbuusuu barbaadan rabbi ajandaa biraa isin yaa baasan birriin 500 osoo dalageetu gimmaashaniin ga'e foloowarii 500 nutti kenname 100 zakkatti 500 naagal qixxayyuu ga'ee sira namni 200 naa kennaa jira ruubiyyuun geenne jechuu isinii galee soo gara mana birriin kiyya naagaleera warri sagalee naataatan galatooma warri itti duultan immoo duula dhaaba warri waraana bantan waraana dhaaba rakkoon ka jiru Muhammad Nuuriin biraa miti unasriifaa wanni itti aarab duraanuu naa dawwalanii osoo barreessanii birriin keessii gale jedhanii silaa balaan kununi dhufe amma anillee waan hin taane haqqisee waan arraabuun dhabuu jechuu na saalfachiifte ijoolleen tun hiriyoonnummaa kiyyamu rakkoon nasriitii fi mubaarakii baabaluudhi wani itti aarab inni biizidha barbirrii keessan sii galchanii osoo naan jedhanii ankalee waan garaa qabu ganfixadhee amma bakka seenu dhabu kun ammaanuyyuu saalfadhe takka kaameraan saalfadhee hin beeku nama 5,000 duratti ni galee kanaaf I'm so sorry hundi keessan gadaa restooraanti gadaa kenna mana nyaataa kenna abbaa rakkataati kunaanu osoo takka dalagiin 5,000 kiyya naa galeera soboori jettan dhaqa feesbuukii kiyya jala lala hin jira risiitiin jechuu soba ani sobellee hin beeku akkasii ani gama kiyyaan na of kolchaa dhiifama jaalattoonni kiyya hordoftoonni kiyyallee baga gammaddanii warri sagalee naataa ta'illee dhiifama asumatti amma waan gadaa restooraanti promoot godhu sappoorti godhu malee negatiivii maqaa kiyyaan hin barbaadu ampilis nama harka namaati irraa nyaate nama nyaatu mitiyan nama tirii irraa nyaadhe uf jalaa dhiitu mitiyan wallahi kaleessallee kaan itti baanaa ture rabbiin na arga baaba nuuraddiin beetu naa gaallu faamilii isaa hunda beeka nuti dhala walitti fira osoo an hamaa geessa gafa keessa waan hamaa jedhe biyya birii wal fixuu danda'a naafinni qollaa takka jechuu ganda tokko warra ay guddooti yaati inni loodeen guutura na eessumani akaakayyoota gandi wal keessa way qubeen funyaan qabdanii irraa fuutanii way itti kennataniirtanii hin kennu jechuu danda'a bar hin barbaadu jechuu danda'a bar namni kuni qabeenyi inni erga miidiyaarra dhufee horate hin jiru qabeenyi inni erga miidiyaa kanarra dhufee horate hin jiru kadura lafatti horate kadura lafatti qabu kadura lafatti rabbisa guddise kadura rabbi lafatti maqaa isaa ol kaase malee miidiyaa kanarra dhufee namni maqaa ol kaa'ee gale hin jiru akkuma mubaarakiyyuu baaneetiin jedhe asiin dura firaa walitichaadhaa dhiisaa osoo dhiiddanii qilee gubbaan geettanii haadha rakkataan kennu osoo rakkate namni wayii osoo lubbame osoo dadhabe nama